ኡስታዝ አህመዲን ጀበል hayyuu musliimoota Itoophiyaa beekaaf barreessaa seenaa musliimoota Itoophiyaa maaltu isa boochise laata? Ustaaz Ahmadiin Jabal tulluu fi gaara hin sochooneedha. Ustaaz Ahmadiin Jabal beekaa musliimoota Itoophiyaatiin keessumattuu hoogganaa musliimoota Itoophiyaa jechuu ni dandeenya. Ustaaz Ahmadiin Jabal nama fageessee hubatuufi nama yeroo hundaa'u waan islaama fayyaduufi wantoota islaamarra miidhaa fidu dursee xiinxaluun hubatudha. Hayyoonni musliimoota Itoophiyaa kanneen akka Ustaaz Suufii Anfaan tokko tahuu isaatu nu miidhe malee silaa kan akka isaa kana lamuma qabaannee maal qabna jechuudhaan yeroo isaan dubbatan argine jirra. Ustaaz Suufiyaan tokko nutti taate malee silaa lama nuu taate Ahmadiin Jabal jechuun barreessanii hedduu isaan dinqisiifatan. Namoonni baay'een hayyuu fageessee hubatu kana jaalalli isaadhaa guyyumarraan nu dabalaa jira jedhan. Hayyuu musliimoota Itoophiyaa Ustaaz Ahmadiin Jabal namoonni baay'een guyyumarraa jaalalli isaa nutti dabalaa jiram. Rabbiin umrii isaa haa dheeressu jechuun namoonni hedduun du'aa isaaf godhaa jiru. Ahmadiin Jabal beekaa ajaa'ibaati. Dhugumatti nama kana badhaasa Rabbiin musliimoota Itoophiyaa badhaasee kenneefidha. Dhuguma Ustaaz Ahmadiin Jabal taraaraa jechuun namoonni hedduun tulluu yookiin gaara hin sochoone Jabal jechuun gaara. Ustaaz Ahmadiin Jabal dhuguma gaara hin sochooneedha jechuun namoonni baay'een isa dinqisiifataa jiru. Hayyuun kun hayyuu addunyaati. Sagalee mormii Itoophiyaan kennite irratti wanti inni barreesse namoota baay'ee biraa dinqisiifannaa baay'ee argateera. Namoonni hedduun laayikii fi sheerii fi koomentii gochuudhaan ati kennaa Rabbi nuuf kenneedha bagasi qabaanne jechuudhaan appreciate yookiin isa kana dinqisiifannaa gochaafii jiru. Dhuguma ustaazni keenya Ustaaz Ahmadiin Jabal wallaahi kennaa Rabbiin nu badhaaseedha. Rabbi umrii haa dheeressu jechuun hundi keessan du'aadhaan akka isan daganne yeroo hundaa'u hayyuu akkanaa Rabbiin amata 100 keessaa ummata badhaasa. Hayyuu Ahmadiin Jabal Ustaaz Ahmadiin Jabal amata 100 keessaa Rabbiin musliimoota Itoophiyaa badhaase. Bara kana keessatti Imaam Ahmad Al-Agaaziin nuti qabnu Ustaaz Ahmadiin Jabal jechuu dandeenya. Yaa nama Ustaaz Ahmadiin Jabal akka koo jaalatu muslima taatee namni Ustaaz Ahmadiin Jabaliin hin jaalanne waan jiru natti hin fakkaatu. Namoonni Ustaaz Ahmadiin Jabaliin jaalatan umrii isaa akka Rabbi nuuf dheeressuufi nama akka isaa kana Rabbiin akka nuuf biqilchu du'aa akka nuuf gootan isiniin jenna. Kabajamoon muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad hagammaatti deebisaa isaaf hin kennineem garuu muummichi ministeera Itoophiyaa fi qondaalonni ministeerota hundi isaanii aangaa'onni deebisaa akka kennan abdiidhaan kan eegnu ta'a. Gaaffiin Ustaaz Ahmadiin Jabal gaafate gaaffii hawaasa musliima maraatti waan ta'eef kabajamoo muummeen ministeera Itoophiyaa irraa deebisaa kan eeggannu ta'a. Irra deebinee gaaffiin Ahmadiin Jabal gaaffii hunda keenyaati waan ta'eef muummee ministeera Itoophiyaatiin biyyi keenya sirreeffama akka gootu gaafanna. Itoophiyaan sirreeffamani gooti jenne abdii qabna.